raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Allaattiin gammoojjii osoo dubbattee qurxummiin galaanaa afaan baafattee lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafasaa mulqame. Ammallee lafasaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafasaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Hundeeffamuu magaalaa Finfinnee hordofuun rakkoolee Oromootti dhufan maqaalee gandoota Finfinnee jijjiiraman. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee sagantaa keenya har'aatiin barreeffama ogeessi seeraa Ibsaa Gammadaa mata duree hundeeffamuu Finfinnee hordofuun rakkoo Oromootti ija seerota idil addunyaatiin jechuun qopheesse haala sagantaa keenyaaf ta'uun fooyyessinee isiniif dhiyeessinaa itti dhiyaadha. Kan durgotee gootaraa guutuu farda hiyyoomee tahee kadhatu. Magaalaa Finfinnee tana Oromoon lafa handhuurasaa godhatee eenyunuu dura irra jiraachaa ture. Hanga weeraraa fi roorroo hamtuudhaan lafasaarraa buqqa'utti Finfinneerra eenyunuu dura jiraataa kan ture saba Oromoo qofa. Bara 19 dura lakkoofsi uummata Oromoo Finfinnee keessa jiraatu 25,000 akka ture ragaaleen ni agarsiisu. Kun jiraattota yeroo sanii keessaa Oromoon wayyaba ta'uu agarsiisa. Representing the majority of the residents. Lafti amma Finfinneen irratti babal'attee ijaaramte kun wiirtuu amantii, handhuura dhugeeffannaa, giddugaleessa siyaasaa fi diinagdee Oromoo tuulamaa turte. Addatti gosooti Oromoo damee tuulamaa, gullallee, eekaa, galaan, abbichuu fi kan kana fakkaatan akka turan seenan ni addeessa. Finfinneen argama ji'oogiraafiitiin seenadhaan fi seeraan kan Oromoo akka taate shakkiin tokkolleen jiraachuu hin danda'u. Sababni isaas Oromoon uummata buleessa eenyuyyuu dursee Finfinnee of harkaa qabudha. Kanaaf sabni Oromoo uummata buleessi yookiin asliin yookiin indigenous people ta'ee lafa kanarra jiraachaa waan tureef abbaa biyyaa lafa kanaatii jechuudha. Haa ta'u malee bara Finfinneen hundooftee kaasee Oromoon rakkoo tarreeffamee hin dhumneef saaxilame. Mee rakkoowwan kunniin maal fa'aa akka ta'an haa ilaallu. Abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata. Takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti. Bara mootii Shawaa Minilik lammaffaa jedhamu keessaa qubsuma waraanaa yookiin militarii gaarisan tolchuuf Oromoonni Finfinnee fi naannawa ishiirraa akka baqatan yookiin godaanan dirqisiifaman. Gariin baqachuuf hireen argatin ammoo eenyummaa isaanii akka haalanii sirna Minilik gabbaran taasifaman. Oromoon lafasaarraa buqqa'ee mirgi lafasaarratti qabullee irraa mulqamuudhaan mirga abbaa biyyummaasaa dhabe. Dimograafiin yookiin baay'inni Oromoo tooftaa adda addaatiin akka malee akka gadi bu'u godhame. Kana booda Oromoon abbummaa bu'uura seenaa fi duudhaatiin Finfinnee irratti qabu dhabe. Bara mootii Hayilasillaasee tokkoffaa Tafarii Mokonnon keessaa ammoo sababa imaammata afaanii fi barnoota afaan Oromoo fi aadaa Oromoo amaaressuu sirnichi hordofeetiin magaalaa Finfinnee keessaa hambaaleen eenyummaa Oromoo agarsiisan hundi dhabamsiifamaa turan. Haala kana keessatti Oromoon biyyumasaa Finfinnee keessatti dhaloota itti fufsiisuuf dadhabee biyya isaarratti ormoomee orma ta'e. Oromoon bulchiinsaa fi birookiraasii Finfinnee keessatti afaanuma mootummaan sun dubbatuunillee hirmaachuu dhorkame. Hirmaannaa diinagdee, aadaa, hawaasummaa fi bulchiinsaa keessattis balballi hundi Oromoof cufaa ta'e. Aangoo siyaasaa irraa dhorkamee bakka murteessummaa dhabuu isaatiin
akkasumas Finfinnee fi caasaalee mootummaa fi biirokiraasii magaalattii keessaa duguugamuu isaatiin biyyuma isaa keessatti Oromoon waan ittiin ibsamu akka dhabu taasifame. Bakkoonni aadaa, duudhaa, irreechaa fi kan kana fakkaatan hundi irraa fudhatamanii kan biraatiin bakka buufaman. Duulli Oromoo irratti godhame eenyummaa isaa dhabamsiisuu qofa otoo hin taane aadaa, afaanii fi eenyummaa biraa irratti fe'uu fi humnaan fudhachiisuus kan dabalatu ture. Imaammanni mootummoota Itoophiyaa dhufaa darbaa Oromoo Finfinnee keessa jirus ta'ee Oromoo biyya biraatirraa dhufu moggeessuu fi eenyummaa isaa irraa mulquun kun ummaticha hacuuccaa siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa, eenyummaa fi rakkoo qorqalbii hamaaf saaxile. Bara mootii Hayilasillaasee tokkoffaas ta'ee bara mootummaa Dargii kan itti aanee dhufe keessatti imaammata magaalaa, imaammata afaanii, aadaa fi kan kana fakkaatan hundi bifa dantaa biyyaalessaa Oromoo miidhee kan biraatiin bakka buusuun itti yaadamee tartiiban hojiirra oolfamaa ture. Rakkoowwan ijoo ta'an kaasne malee akaakuu fi gadi fageenyan hedduudha. Kanatti aansinee immoo mee lafa Oromoo maqaa durii afaan Oromootiin qaban jijjiiruu ilaalchisee Finfinnee keessatti daba Oromoo irratti hojjetame haa ilaallu. Magaalaan Finfinnee bara 1887 yeroo Minilik lammaffaan taa'umsa isaa kan humnaan qabatee ture ona xiixaa yookiin Inxooxxorraa gara tabba hora Finfinnee bira jirutti jijjiirratu akka magaalaa qubsuma waraanatti ijaaramte. Isa afaan Ingiliziitiin Garrison City jedhamu san taatee akka kaambii waraanatti ijaaramte jechuudha. Karoora weerara bal'aa fuulduratti Oromoo irratti gaggeeffamuuf jiruuf haal duree ture. Finfinnee jechuun maqaa bakka bishaan ho'aan Finfin jedhu baay'inaan itti argamu agarsiisurraa akka dhufe ibsu manguddoonni. Bakki kun handhuura magaalaa Finfinnee yoo ta'u, maqaan Finfinnee jedhus yeruma san maqaa afaan Amaaraa Addis Ababaa kan hiikkan isaa Ilillii Haaraya ta'etti jijjiirame. Maqaa duraan jiru gatanii biyyuma duraan jiru Haaraya godhanii moggaafatan. Ittaansuudhaan maqaaleen lafoota Oromoo baay'een Finfinnee keessaa fi ala jiran saffisaan jijjiiramanii maqaan afaan Amaaraa moggaafameef. Fakkeenyaaf Garbii gara Sangaataraatti, Golboo gara Ceqqoositti, Daalatti gara Arat Kiilootti, Bishooftuu gara Dabra Zayititti, Adaamaa gara Naazireetitti, Adoolaa gara Kibra Mangisti, Amboo gara Hagara Hiwoot, Walisoo gara Giyoonii fi kan kana fakkaatan akka jijjiiraman taasifaman. Armaan gaditti maqaaleen jijjiiraman hangi tokko tarreeffamanii jiru. Finfinneen karra yookiin qarmamatti shan qabdi ture. Shanan isaaniitu maqaa ofii qabu. Isaanis tokkoffaa karra Qirxii, karra karaa gara kaabaa geessu. Kan lammataa karra Qoree, karra karaa Jimmaa geessu. Kan sadaffaa karra Alloo, karra gara Wallootti nama geessu. Kan afuraffaa karra Qaalluu yookiin Qaallitti, karra karaa Bishooftutti nama geessuu fi kan shanaffaa karra Gafarsaa, karra gara Macca dhiyaatti geessu fa'a. Qabxiin biraa bulchiinsota duraanii Finfinnee durii keessatti argaman keessaa akkaataa onoonni itti caaseffamanii fi maqaalee gandootaa yookiin araddaalee wajjin kana fakkaatu. Kan duraa ona Caffeetumaati. Ona kana jalatti gandoota hedduutu jira. Isaan keessaa hora Finfinnee, hora Saawwan Gullallee fi Galaan arraabaa turanii fi itti irreeffatamaa ture amma bakka Filiwaa jedhamu bakka mana masaraa mootummaa isa lammaffaa dabalata. Kan biraa Hurufa Boombii, bakka maqaan amma Jaan Meedaa, Imbaasii Masirii, Hospitaala Minilik bakka qubsuma waraanaa kan taasifamee turedha. Inni ittaanu Caffee Araaraati. Bakka amma Yuunivarsiitii Finfinnee Addis Ababaa Yuunivarsiitii mooraa 6 kiiloo hospitaala Yekkaatit Asiraa'ulatti jedhamu dabalatee fi naannoo isaa jirudha. Inni ittaanu Dhummuugaa bakka amma Ginfillee jedhamu ture. Kan biraa Keelloo Masqalaa bakka amma Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa 4 kiiloo Paarlaamaa Bataskaana Qiddist Maariyaamii fi Qiddist Sillaasee Baashaa Waldee Chiloot jedhamuu fi bakka amma Xiyyit Beet jedhamu dabalata. Bakki biraa Tulluu Heexoti. Bakka amma masaraan mootummaa jiru, Bataskaanni Gabreelii jiru, buufata poolisii keessaa fi bakka Baayitaa jedhamu hammata. Inni ittaanu Dhakaa Araarati. Bakka amma Fiitbarrii bakka poolis Garaajii jedhamu, bakka amma hoteelli Sharaatan jiru, bakka Iteegee Maski jedhamuu fi bakka amma hoteelli Hiiltan jiru dabalata. Qarsaa kun immoo bakka amma Kaasanchiis jedhamurraa kaasee hanga Xiyyit Beet jedhamutti hammata. Kan biraa Awwaaroo bakkuma amma Awwaaree jedhamudha. Bakki biraa immoo Hulluuqqoo Hormaati. Bakki kun bakka amma Bataskaan Istifaanos yookiin Abbaanumaa jedhama. Naannoo Oromiyaa tokko tokkotti jedhamu jiru, bakka amma Masqal Addababaayii jedhamuu fi bakka amma Raas Birruu Safar jedhamu hammata. Kan biraa Dololloo Biddeenati. Bakka amma Baqoloo Beet Gootaraa fi Walloo Safar jedhamu. Kan biraa Dabbaso. Bakka amma Lagahaarii fi Mashwaalakiyaa jedhamu. Hadaa
bakki kun ammoo bakka amma teelee garaaj bataskaana cirkoos jedhamu. Kan lammeessoo ona birbirsa yaa'ii gooroti. Ona kana jalatti gandoonni argaman Waddeessa, bakka amma Piyaasaa Carcar Godaanaa fi Araadaa Goorgis jedhamu. Kan biraa Maarama Birbirsaa, bakka amma Bataskaanni Goorgis jiru. Sadeessoon ona Qarsaati. Ona kana jalatti gandoonni argaman immoo tokkoffaa Horuu Faraaree, bakka amma buufatti konkolaataa jiru, bakka amma Raas Ganamee Safar jedhamuu fi Addisuu Mikaa'el jedhamu dabalata. Kan lammatoo Sokorruu, bakka amma Hospitaalli Amaanu'el jiru, bakka amma dhaaba midhaanii yookiin ihil barandaa Massaalamiyaa fi Kowaas Meedaa jedhamu hammata. Kan sadaffaa Sulula Garbii, bakka amma Tagla Haymaanuutii fi Cidtaraa jedhamuun beekamu. Kan afuraffaa Garbii, bakka amma Sangaa Taraa fi Ambaxxaa Makalaakayaa jedhamudha. Kan shanaffaa Qarsaa, bakka amma Markaatoo Ameerikaan Gibbii fi bakka masginni Anwaar Guddichi jiruu fi naannoo isaa dabalata. Qabxiin jaaffaan Baaroo Kormaati. Kun immoo bakka amma Gollaa Mikaa'el, Raas Tasammaa Safar, Hospitaala Xuqur Ambassaa fi bakka waajirri immigireeshinii jiru hammata. Inni torbaffaan ammoo Dachee Golbaa, bakka amma Aaddis Katamaa jedhamu. Afuraffaan Ona Gullallee yookiin Mana Gullalleeti. Ona kana jalatti gandoonni argaman immoo Adaammii, bakka amma Bataskaanni Rufaa'el jedhamu jiru, Sameen Tootaal jedhamanii fi naannoo isaa hammata. Kan biraa Diddiimtuu, bakka amma Shogolee jedhamee beekamu hammata. Bakki biraa immoo Qaalledha, bakka amma Askoo jedhamu. Fiichee, bakka amma Dahannoo Xaaliyaanii yookiin Xaaliyaan Mishig jedhamu. Kan biraa immoo Harbuu Irreechaa, bakka amma Raasaayiluu Safar jedhamu. Onni shanaffaan immoo Ona Abbichuuti. Ona kana jalatti gandoonni argaman tokkoffaa Burqaa Ejiree, bakka amma Inxooxxoo Kidaanamirat jedhamuu fi bakka amma Imbaasiin Faransaay irra qubatee fi naannoo isaa. Kan lammataa Baddaa Ejersaa, bakka amma Iyyesuus Raaskaasaa Safar jedhamu. Kan sadaffaa Hurruma, bakka amma Imbaasiin Faransaay, Xaaliyaanii fi Bataskaanni Abboo jedhamu jiru hammata. Jaheessoon Ona Xiixaa yookiin Inxooxxoodha. Ona kana jalatti gandoonni argaman immoo tokkoffaa Hattee Laalii, bakka amma Shiroo Meedaa fi Inxooxxoo Maaramiin jiranii fi naannoo isaa hammata. Kan lammataa Mujjaa, bakka amma Shiroo Meedaa jiru. Kan sadaffaa Waayyuu, bakka amma Qacanee Madaaniyaalam jedhamu ture. Inni afuraffaa Karaa Qorxii, bakka amma Balaay Zallaqaa Mangad jedhamuu fi Sameen Narrii jedhamu hammata. Onni torbaffaan Ona Eekkaati. Ona kana jalatti gandoonni argaman Burqaa Qorichaa, bakka amma Yekkaa Mikaa'el Xabal, Laga Qabbannaa fi Laga Daadhiin jiru dabalata. Karaa Alloo Riqichaa, bakka amma Imbaasiin Biriiteen, Imbaasiin Jarmanii fi Imbaasiin Raashiyaa jiru dabalata. Bakki biraa immoo Harbuudha, bakka amma Gurdishoolaa jedhamudha. Kan biraa Kotobee, ammas Kotobee jedhama. Inni biraa immoo Dooqa Booraa, bakka amma Haaya Ulat Mazuuriyaa jedhamu dabalata. Saddeettaffaan Ona Booleti. Ona kana jalatti gandoonni argaman immoo Garjii, ammas Garjiidhumaan beekama. Garuu Mabraat waan jedhu itti maxxansuutu jira. Bulbulaa, ammas Bulbulaadhaan beekama. Garuu jechoota biraa itti maxxansuun baramaa jira. Kan biraa immoo Warra Ganuu, ammas Warra Ganuun beekama. Onni saglaffaan Ona Teechooti. Gandoonni ona kana jalatti argaman immoo Golboo, bakka amma Marqoos, Warshaa Qorqii, Qaallittii, Qeeraa, Goofaa jedhaman hammata. Kan biraa Lumeedha, bakka amma Bataskaanni Yoosef jiru kana dabalata. Inni ittaanu Laaftoo Tumtuu, bakka amma Bunnaa Boordii jedhamu hammata. Kan biraa Jaajaa, bakka amma Biheera Ziggee jedhamu hammata. Tulluu Ejersaa, bakka amma Haannaa Maariyaam jedhamu hammata. Inni ittaanu Tulluu Dheertuu, bakka amma Goofaa Beeta Mangisti jedhamu hammata. Kan biraa Baabboo, kun immoo bakka amma Aaddisuu Qeeraa jedhamu dabalata. Sammuu Gullallee, bakka amma Meettaa Daarichaa jedhamu hammata. Kurnaffaan Ona Caffee Aannaniiti. Gandoonni ona kanaa tokkoffaa Caffee Muudaa, bakka amma manni murtii olaanaa federaalaa jiru yookiin lidataa hammata. Kan lammataa Harbuudha, bakka amma Meeksikoo manni barnootaa Tagibaarit jiru, mana adabaa Finfinnee bakka Saarbeet jedhamu, bakka amma Geejjaa Safar jedhamu, mana barnootaa Dachaas Maachbaalchaa Abbaa Nafsoo, bakka oomisha dhugaatii Wayinxajjii Awaash, bakka oomisha Kookaa-Kollaa dabalata. Kan sadaffaa Harawaa, bakka amma oomishni tushaa yookiin funyoo yookiin haadaa jiru Qaaccaa Faabirikaa jedhamu dabalata. 11ffaan Ona Jaarsayuuti. Gandoonni ona kana jala jiran Calcalii, bakka amma Saarbeet jedhamu dabalata. Kan biraa Mardee, bakka amma Aroogee Awuroopilaan Maarafiyaa, Midirxoor, Ganda Tolosaa fi Rabbii jedhaman hammata. Kan biraa Bakkanniisaa, bakka amma Jallifamee Makkanniisaa jedhamee waamamudha. 12ffaan Ona Kolfeeti.
Gandoonni ona kolfee jalatti argaman immoo tokkoffaan Daalattii bakka amma Qaraaniiyoo jedhamee waamamuudha. Kan lammataa Labuudha bakka amma Sigaa Meedaa Xaaxaq Toor Safar jedhamu hammata. Kan sadaffaa Xarroo bakka amma Axaanaa Taraa fi Faxiroo Daraash jedhamu hammata. Maqaaleen lafa Oromoo Finfinnee keessaa fi alaa kan jijjiiraman kan as keessatti hin tarreeffamne danuun akka jiran hubachuu barbaachisa. Kana malees xiyyeeffannoon barreeffama kanaa Finfinnee waan ta'eef malee jijjiirran maqaa ganamaatirraa gara afaan biraatti taasifamaa ture kun onoota Finfinneetti qofa kan daangeffame turre. Akkuma walitti ibsine Adaamaa, Bishooftuu, Amboo, Walisoo, Ejeree, Ciroo fi kan kana fakkaatan fakkeenya muraasa yoo ta'an Oromiyaadhaa alatti kanneen jijjiiraman kan akka hawaasaa fa'aa turaniiru. Tautorra dhaabbadhee bada waan ofii kana yoon Finfinnee gadi ilaalu daangamoo tarreesse godhoon qabuchi keessa. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo rakkoolee sirni cunqursaa Finfinnee wal qabatee Oromoo irratti taasisee fi jijjiirrawwan maqaalee Oromoo ilaalchisee qophiin barreeffama ibsaa gammadaa keessaa fudhannee isiniif dhiyeessine kanumaan goolabna. Qophii wal fakkaatuun torban itti aanu hamma walitti deebinutti turtii mishaa. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo kan isiniif dhiyeesse immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Dachiko maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dachiko maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dubbaddu yaada kiila faan durri koo irratti awwaalame eebaleeka maalaan rafee bula alagaan saamame. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafaa. 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 Ilmi kiyyaa haqaffamataa wareegamus dhibbacheessan kuma dhalataa ajjechaa fi hidhannuun fitoo falmii gurbaa falmii walirraa cituu. Baalee haga boolee jechuun maaliif hafee? Biyyoo gariin osoo falmuu gariin maaliif rafee? Nura Baalee kun hundi hin jiru osoo nu wal taane garaada Baalee hin jiraannu kaatti kan nu dhaale. Biyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo. Nura Baalee kun hundi hin jiru osoo nu wal taane garaada Baalee hin jiraannu kaatti kan nu dhaale. Biyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo. Karaan fagaatee dubuu galamii garaana nyaate. Biyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo. Baalee gubbaa maaltu addaata qeeroon ka'ee waan waaqoon dhufe fakkaata. Harargeerraa maaltu addaata qeeroon ka'ee eelamoo dhufe fakkaata. Wallaggarraa maaltu addaata qeeroon ka'ee abishee dhufe fakkaata. Walisoo buunaa biyya gara soobuuna biyya almadukii buunaa walirraan dheessinu waliin duuna. Walisoo buunaa biyya gara soobuuna biyya almadukii buunaa walirraan dheessinu waliin duuna. Beenan bobuuna guyyaa laltuutti jala galgala galtuutti mala takka gad hin jenne jala mootummaatu boota dhala. Oodiinis natti urgoofte qalbiinis waan yaadde. Salaalee buuna biyya taatee Booranaa fi Gujii keessa eenyumaa walirraa dheessa. Lammiin doongaa Budapeessa Ilubbaa Boorjimma keessa eenyumaa walirraa dheessa. Lammiin doongaa Budapeessa. raadiyoonii
dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.